Ustaazaan gamtaa shuuraa fi barattoonni gamtaa shuuraa akkasuma immoo barattoonni Ameerikaa hundi keessanuu baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Maqaa isaan jalqabuun afaan nuuf mi'eessaa, haamilee nutti horee miira nuuf si'eessaa, maqaa Rabbii dursee ergaa koo dhiyeessaa, maqaa Rabbii dursee ergaa koo dhiyeessaa. Kan walitti nu qabe rahmata isaan fedhee faaruun kan Rabbiiti bismillaahi jedhee. Kan walitti dhufnee dhiyoo fi fageenya abbootiin sagantaa fi keessummoonni keenya nabittis buufannee rahmataaf nageenya. Nooru an haa dhufu hundumti ni teenya. Nooru an haa dhufu hundumti ni teenya. Eebba shariikanii fi obboloota tiyyaa gammachuu qoodachuuf tolfadheetiin niyyaa. Hojii yeroon fixee dalagaa koo cufee shaashaa isin godhu har'as kinoo dhufe. Shaashaa isin godhu har'as kinoo dhufe. Allahu Akbar. Shaashaa isin godhuuf har'as kinoo dhufe. Allahu Akbar. Ani asliin teessan giiftiin tala arsii walaloo qabadhee kinoo dhufe asii asumaanuu na bara. Isinirratti dubbachuun silaa nama cimaa mee takbiir jedhaati haamileen nasima. Mee takbiir jedhaati haamileen nasima. Allahu Akbar. Akkana kuno sinsimannee jiru dhugatti. Hundi ustaazanii fi amiirran gamtaa shuuraa kidmaa diin islaamaan ibtanii akka nooraa. Maddi ilmi itti hiru ustaaz Abdallaa Khaliifaa gara markaza keenyaa Abdallaa bin Huzaafaa gara markaza keenyaa Abdallaa bin Huzaafaa. Obbolummaa islaamaa rabbiin baga nuuf kenne baga nagaan dhuftan nooruu isiniin jenne baga nagaan dhuftan nooruu isiniin jenne. Inna diina inda Allahi hundumarraa adda baasee lakal hamdu islaamummaa faaya rabbiin nu badhaase lakal hamdu islaamummaa faaya rabbiin nu badhaase. Kalimaa mootii ol tahee quraana rabbii caalamaa furtuu milkii har'aa borii yaa gammachuu biyya lamaa. Rakkina maanaa zaa'iraa wal'aansa keetiin yaalamaa. Markaz Abdallaa ibn Huzaafaa caayaa milkii guca diinii dukkanarraa gara ifaa. Tan nuti ittiin baane isa dukkanarraa gara ifaa tan nuti ittiin baane isa. Urjiiwwan markaza teennaa obboloota koo gaggaarii walaloon eebbifadhaa rahmaan irrahiim na gargaarii walaloon eebbifadhaa rahmaan irrahiim na gargaarii. Tiktokii deemee sirbee guurachuuf jedhee giiftii hedduun markaza dhiisee osoo qabatuu liiftii har'arra boru caaluu isaa isin immoo beektanii Abdallaa ibn Huzaafaa keessatti of eegdanii. Abdallaa ibn Huzaafaa keessatti of eegdanii. Ilmi diinii barachuu kaayyoo teessan gootanii waswaasa shayxaanarraa miira keessan mootanii hiriyyaa badaa dhiisuun ofirraa adda footanii hiriyyaa badaa dhiisuun ofirraa adda footanii. Allahu Akbar. Injifannoodhaan diddanii deemuu karaa badiisaa ahlii taasifattanii qur'aanaaf hadiisaa. Baga eebba geettanii martinuu fayyaadayaa. Ammallee har'aa borii warra milkaayu tayaa. Ammallee har'aa borii warra milkaayu tayaa. Ho'a gammoojjii arabaan dafqa keessan cobsitanii. Hiraarrii biyya ormaa ni dabartiif obsitanii. Ifannaa madaamii keessanii dirqii hiriif sabbartanii. Huruufan tokko jettanii qur'aanattis dabartanii. Huruufan tokko jettanii qur'aanattis dabartanii. Akka sibiila tumamuu osoo ibiddaan gubattanii qur'aanas kattamtanii siiraa fi hubattanii. Ustaaz Abdallaa jalatti markaza keessa teettanii eebbifamtoonni teennaa baga itti naaf geessanii. Eebbifamtoonni teennaa baga itti naaf geessanii. Baga gammaddan gammannee ammas fufaa fayyaadayaa ilmi diinitiin faayamaa bakka gurguddaa naaf bayaa. Dhabaa dhibee muslimtootaaf furtuu fi dawaa naaf tayaa galaa ganda akiraadhaa ammallee khayrii ol kaayaa. Galaa ganda akiraadhaa ammallee khayrii ol kaayaa. Gatiin keessan guddaadhaa jechatu isinnaan gitu abbaa galata keenyaa eebbi keessan hin citu.
galaana ilmiin guutee hayyuu keenya beekaa Ustaaz Abdallaa keenya isin eebbifna sheekaa Ustaaz Abdallaa keenya isin eebbifna sheekaa harka lamaan keessan rabbitti ol qabadhaa eebbi keenya fudhaa nurra aamin jedhaa eebbi keenya fudhaa nurra aamin jedhaa akka ifii qaraatanii آمين 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 akka ifii qaraatanii dhaloota qartan kanaa milkii duniyaaf akiraa isiniif haa taatu banaa ooyiruun kee midhaan malee aramaa hin mirgini hogguu gammachuu malee gaddillee sin argini hogguu gammachuu malee gaddillee sin argini kayrii har'aa facaafattee boru itti gahii nyaadhu ammallee daddabalii ilmii qomatti baadhu ammallee daddabalii ilmii qomatti baadhu gosa gosaan jijjiirii makiinaa manaa korii duniyaan sitti haa yaatu ilmaan gaggaarii horii haa mi'aawu hundatti arrabni kee akka dammaa bara baraan dardarii muuxadhu amma amma bara baraan dardarii muuxadhu amma amma sunnaa nabii qabattee milkiin kee itti haa fufuu qaawwa jiruuf jireenya ilaahin siif haa cufu qaawwa jiruuf jireenya ilaahin siif haa cufu ilmiin akka galaanaa ammallee sitti haa yaatu barattoonni akka kanaa kumni sirraa haa yaatu jazaan kee asitti qananii boru jaannata haa taatu jazaan kee asitti qananii boru jaannata haa taatu muftii islaamaan si godhee akka sheek Adam Tuulaa boris si haa taasisu rabbiin ollaa rasuulaa boris si haa taasisu rabbiin ollaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam kanarra walalleessuuf an jecha hin qabu homaa carraanaa kennu keessanii ulfaadhaa galatoomaa carraanaa kennu keessanii ulfaadhaa galatoomaa الله أكبر الله أكبر الله أكبر جراك ناكنو كيسني كل فادا غلطو ما جتة جرتي أصلياني عجب ولا لوشيدا عجب دعايشي آمين آمين جنة كغاري تراكي